sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 30 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii sagalee qeerroo as Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Kan guyyaa har'aa eegalleerra. Qophii keenyaarraa keessatti dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun haala yeroo ammaa ilaalchisee hooggansa qeerroo bilisummaa keessaa tokko kan ta'e hojii raawwachiistuu koree giddugaleessaa olaanaa Jaal Diiramuu Caccabsaa waliin gaaffiif deebii qabna. Akkasumas wallee warraaqsaa isin affeerrutti akka bohaartan shakkii hin qabnu. Isin keessummeessuun kan isin faana turu an Ayyaanee Kaayyooti. Amma hangafoota oduu isin nageessisa. Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti barattoonni sanyiitiin wal loluu jalqabuun isaanii yaaddessaa ta'eera. Gabaasaa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa nu gahanii fi fincila xumura garbummaa guutuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisee akkasumas gareen tumsa qeerroo bilisummaa Kolomboos Ohio keessatti hawaasa waliin walitti dhufuun gumaacha maallaqaa taasisan bal'ina oduu kanneenii jaal tokkicha murteessaa qabateera. Baatii kana keessa dhaabbilee barnoota gurguddoo fi manneen barnootaa sadarkaa garaa garaatti fincila xumura garbummaa wal qabatee fincila kana maqaa itti jijjiiruuf shira diinni xaxu qabeenyaa fi manneen barnootaa ijoollee Oromoo fakkeessuudhaan diinni namoota isheetti dhimma ba'aa jirti. Fulleewwan garaa garaa yuunivarsiitii caccabsaa jiru. Haalli kun immoo qabsicha maqaa xureessuuf naamusa fincila xumura garbummaa kana maqsuuf waan godhamaa jirudha. Odeessota qeerroo bakkoota muraasa irraa nu dhaqqabaniin. Yuunivarsiitii Jimmaatti fincila xumura garbummaa yeroo yeroon itti fufee amajjii 17 bara 2016 Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichaatti dhagaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen darbatamee fuullee lama kan doormiilee lamas caccabeera. Yuunivarsiitii Mattuutti amajjii 17 bara 2016 barattoonni osoo mana kitaabaatti qayyabatanii dhagaan ijoollee Amaaraan barattoota qayyabataa jiran irratti darbatamuun barattoota irratti miidhaa geessisee jiraachuunis barame. Akkasumas godina Mattuutti magaala dabalatee aanaalee keessatti eegaleen gatii boba'aa dabaleera jechuun uummanni fincila kaasee jira. Kanumaan shufeeronnis hojii dhaabuun himame. Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaarootti kutaa barattoonni DSTV itti ilaalan keessa yuunivarsiitichi firaashii waan tuuleef nama eenyummaan isaa hin beekamneen ibiddaan gubatee ture. Barattoonni fincila xumura garbummaa kana keessatti qabeenya uummataa fi uummatas kan fayyadu irraa of ittisee fincila kana itti fufee waan jiruuf diinni fincila xumura garbummaa xureessuuf maqaa shororkeessaa itti bixxiluuf duula kana eegaltee jirti. Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Kolleejjii Fayyaa Beeyladaa Bishooftuutti rakkoo mudate ilaalchisee amajjii 18 bara 2016 Tigreen tokko guyyaa lola barataa Oromoo irratti banee arrabsoo sanyummaatiinis barataa Oromoo arrabse. Kanaan wal qabatee galgala barattoonni Oromoo gurmaa'anii gara doormii isaa deemuun ibsaa irratti dhaamsanii tarkaanfii jabaa isaa fi hiriyoota isaa walumaa gala nama lama irratti fudhatanii hojiin ala taasisanii jiru. Yuunivarsiitii Asallaatti barattoonni lama Kamaal Abbubakarii fi Tasfaayee Tashoomee namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen waraanamanii mana fincaanii keessatti gatamanii argaman. Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Naqqamteetti amajjii 24 bara 2016 galgala sa'a 2 hanga sa'aatii 3tti barattoonni qeerroo fi sabboontonni mooraa keessaa basaastuu mootummaa wayyaanee ni baasna jechuun barattoota hojii basaastummaa hojjetan kan kanaan dura akeekaman reebichaan mooraa keessaa baasanii jiraachuun isaanis odeessa sagalee qeerroo bakkichaatiin addaate. Barataa Amaaraa basaastuu ta'e tokkos balaa jabaa irraan gahanii akkasuma poolisii moorichaas tokko dhagaadhaan rukutanii hojiin ala taasisanii jiru. Mootummaan wayyaanee akkuma beeknu yuunivarsiitii Wallaggaatti xiyyeeffannoo guddaa kennee humna waraana guddaa itti ajajee miidhaa gurguddaan barattoota irraa gahaa ba'e. Kun ammallee taanaan barattoota kan jabeesse malee fincila xumura garbummaas itti fufsiisaa akka jiru qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof gabaase. Yuunivarsiitii Direedawaatti qeerroo fi mandheen dhaabaa fi barattoonni sabboonoo ta'an amajjii 19 bara 2016 barattoonni keenya hidhamanii jiran kan du'aniif illee gumaa ni baafna garuu kan hidhamanii fi ukkaanfamanii bakka buuteen isaanii dhabame otuu jiruu barumsa barachuun hin jiru jechuudhaan akkasuma humni wayyaanee nu keessaa haa ba'u jechuunis dabalatee dhaadannoo garaa garaa mooraa keessatti maxxansuun bittinfamee bulee ooleera.
Yuunivarsiitii Harammayaatti amajjii 25 bara 2016 dhalataan Oromoo aanaa Gandabarat ganda yaawwaa kinoo tokko tika wayyaaniin qabamee gamoo doormii irraa darbatamee du'eera. Kanumaan wal qabatee akkuma Dirreedawaa barattoonni tasgabbaa'uu didanii Oromoon ajjeefamaa barachuuf qoramuun hin jiru jechuun fincila hanga ammaatti itti fufanii jiru. Yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan biroottis fincilli haalaa fi bifa jijjiiruun itti fufeetu jira jedhu odeessonni sagalee qeerroo bakkoota adda addaa irraa. Oduu biraan fincila xumura garbummaa fi tarkaanfii uummanni jiraattonni godina Wallagga Bahaa fudhatanii fi Wallagga Lixaatti kanneen basaastota ta'anii ijoollee hiisisaa jiran saaxilaman. Gabaasaan qeerroo amajjii 28 bara 2016 fincila xumura garbummaa godina Wallagga Bahaatti kaleessa amajjii 28 bara 2016 barattoota mana barumsaa qophaa'inaa qabsoo fi uummata magaalaa Naqqamteetiin finiinaa oole. Barattoonni guyyaa kaleessaa dhaadannoo magaalaa Naqamtee keessa dhageessisaa oolanii jirus. Haaluma kanaan fincila xumura garbummaa barattootaa fi uummataa wal simee finiineen humni waraanaa Agaazii jedhamu uummata bittimsuu dhufe dura dhaabbatuudhaan uummanni poolisii 3 federaalaa irratti tarkaanfii jabaa fudhatee jira. Poolisoonni sadanuu tarkaanfii uummanni fudhateen madeeffaman keessaa tokko hojiin ala ta'ee jiraachuunis saaxilame. Kaleessa amajjii 28 bara 2016 fincila xumura garbummaa godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti qonnaan bultootaan itti fufee jira jedha qeerroon bakkichaa. Ittuma fufuudhaanis godina Wallagga Lixaatti naannoo Agamsaa jedhamutti ijoollee Oromoo sabboonummaa qaban fincila xumura garbummaa kanaan wal qabsiisuudhaan basaastota wayyaanee dargaggoota hidhaatti guursisaa jiran sabboontota fakkaachuudhaan akka kanaa gadiitti maqaan isaanii saaxilame. Dabalaa jira dura taa'aa gandaa Saamsoon Buzaayyoo kantiibaa magaalaa Agamsaa Alamaayyoo Haayilee itti aanaa dura taa'aa mana barumsaa Agamsaa sadarkaa tokkoffaa yommuu ta'an barattoonni namoota kanaan bakka buuteen isaanii dhabames barataa Iyyaasuu Beekamaa barataa Amanuu Ittisaa kanneen jedhaman basaastota kanaan harka diinaa kan galan yoo ta'u kaanis kan maqaan isaanii nuun geenye hedduudha. Qeerroo dhaadannoo dura bu'uudhaan gaggeessite jechuun miidhaa guddaan barataa Oliiqaa Nagaroo jedhamu mana barumsaa Beellammii irraa qabamee yeroo ammaa haala sodaachisaa keessa kan jiru ta'us qeerroon bakkichaa gabaase. Gama biraan gareen tumsa qeerroo bilisummaa Kolombos Ohiyoo keessatti hawaasa waliin walitti dhufuun sochii nagaa fi dimokiraasii Oromoof gumaacha maallaqaa taasisan. Tumsi qeerroo Kolombos Ohiyoo guyyaa amajjii 24 bara 2016 magaalaa Kolombos keessatti hawaasa naannoo waliin guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa irratti wareegaman yaadachuun suura wareegamtootaa irra habaaboo kaa'uun yaadatee kadhannaa maanguddoota Oromoon akkasumas qeerrolee biyya keessaa fincila xumura garbummaa gochaa jiraniifis gargaarsa godhanii jiru. Hanga mootummaa abbaa irree wayyaaneetti xumura itti godhamuttis akka qeerroo waliin dhaabbatan waadaa waliif seenaniiru. Kana malees Jaal Magarsaan Yuunivarsiitii Hawaasaatti hundeeffama sochii qeerroo bara 2011 keessatti qooda olaanaa kaffalaa kan ture wayyaaneetiin qabame maayikalaawwii keessatti gidiraan kana hin jedhamne kan irra gahaa ture yeroo ammaa biyya Ameerikaatti argamu walgahii kana irratti argamuun sochiin qeerroo eessaa ka'e akkamitti akka jiru ibsa kennee jira. Cabee jiru kana keessaa tokko jalayyuu jira. Kan isin irratti dhiibbaa qabu jira warra gargar cabe kana keessaa. Kan ofitti sin qabe isa kaanichi qabee isiniin gargaaramee kan socho'aa jiru jira. Dhaaba warra amma gargar cabee gargar deemee jiru keessaa. Gaaffii kun gaaffii bareedaadha. Dhaabolee anjakka baratti kaasan ture. Qeerroon dhaabbilee jaarmiyaa siyaasaa ABO Oromoo kan biyya alaa jiran illee karaa nagaatiin biyya keessaa warra falman tokko wajjin illee jedhama. Dhaabbilee siyaasaa wanta bilisummaa Oromootiin socho'an kamii wajjin illee. Dhaabbilee karaa siyaasaa karaa nagaa biyya keessaa socho'anii wajjin illee. Sababni isaa qeerroon seera ittiin bulmaataa dambii caasaa mataa isaa kan danda'e hooggansa mataa isaa of keessaa baasee qeerroo akka isaatiif bulu. Kaayyoon qeerroo ifa. Karaa nagaatiin meeshaa waraanaa tokko malee mootummaa kana dura dhaabbachuudhaan rakkoolee mootummaan kun geessisu immoo idil addunyaatti beeksisuudhaan furmaata itti barbaadu. Malee yeroo filannoon biyya keessaa gahu ol ka'uudhaan yeroo filannoon dhufu immoo achi baduu miti. Yeroo hundumaa rakkoo Oromoo bira gahuudhaan qeerroon waraqaa miseensummaa kan ittiin guutan ayidiin qabu. Foormiin naqu hin barbaachisu.
Oromummaa isaa dargaggummaa isaa qofti ga'a. Kan inni jiru biyya keessa mootummichi kan inni jiru illee biyyuma keessa. Rakkoon kan inni jiru illee biyyuma keessa. Oromoo kan inni jiru addunyaa siifan lolaa narraa wajjin nama dubbii. Otoo wajjin lolaa illee miti. Osoo wajjin lolanii silaa gaarii. Yoo dandeesse gaarii yoo dadhabde immoo narra gorii ani iyyuu loluu fi qophiidhaan namni bakka bateessa garagaraa. Haaluma kanaanis maallaqa gumaacha doolaara 5,000 qeerroo bilisummaa Oromoof gumaachuu isaaniif galata guddaa qabu. Dhuma irratti barruuleen warraaqsaa naannoo mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti faca'an. Barruuleen warraaqsaa alaabaan adda bilisummaa Oromoo asxaan qeerroo fi aadannoowwan garaagaraa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa yuunivarsiitichaatti qabee hanga waraaba Sukukkee akkasumas magaalaa Naqamtee kutaalee garaagaraatti faca'an. Waraqaaleen maxxansaman kun kan nu ajjeese nun bulchu kan nu ajjeese seeratti haa dhiyaatu bulchiinsa gabroonfattuu TPLF Tigraay hin barbaannu OPDO'n ergamtuudhaa fi kan kana fakkaatan yeroo ta'an guyyaa dheengaddaa naannoo qophaa'ina Naqamtee keessatti faca'uu isaatiin guyyaa kaleessaa humni waraana uummata nagaa goolaa kan turee fi halkan edaas barruulee warraaqsaa maxxansamuu irraan kan ka'e naannoo yuunivarsiitichaatti humni waraanaa bobbaafamuu qeerroon gabaase. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaarraaf qabannee kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Ayyee koree giddu galeessa hojii raawwachiiftuu olaanaa qeerroo bilisummaa Jaaldiiramuu Cabsaa sagalee qeerroo waliin gaaffiif deebii taasisuuf istuudiyoo sagalee qeerrootti argamuuf ulfaadhu siin jenna. Isinillee waamtanii gaaffiif deebii kana wajjin gochuudhaaf galatooma. Fincila diddaa gabrummaa erga daangaan Oromiyaa habashoota kaabaan tuqame as bakkee garagaraatti gaggeeffamaati as ga'e. Walloo irratti, Wallaggaa Kokor irratti, Shawaa Gullalleetti, Anoleetti, Calanqootti, Baaleetti, Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa fi kan kana fakkaatanitti abbaa biyyummaa falmachaa as ga'e. Qeerroon bilisummaa kun eessarraa as maddite yoom? Kaayyoon qeerroo bilisummaa maalidha? Gaaffii baay'ee gaariidha na dhiyeessite. Qabsoon Oromoo egaa ka turte Oromoon yoom qabsaa'uu jalqabe, eessatti qabsaa'uu jalqabe, garamitti deemaa jira? As keessa immoo gaheen qeerroo maali kan jedhu wal faana kaasni kan laallu taasirratti. Egaa daangaan Oromoo jalqaba toora jaarraa 14tti kan cabe. Seenaan biyya kanaa baay'een kaasu kana. Seenaa daangaan itti cabe kana immoo deebisanii daangaa san falmachuudhaaf konfedereeshinii lama dhaabbate seenaa keessatti. Konfedereeshinii Booranaati fi konfedereeshinii Baarentuuti yookiin immoo kuni akka walitti dhufeensa yookiin immoo ijaarsa koree humna waraanaa lamaatitti fudhatamuu danda'a. Warreen lafa abbaa isaanii deeffachuudhaaf karaa gama bahaatiin socho'an warra Baarentuu yookiin Bariixaantuu jedhamu kana. Warreen gama dhihaatiin socho'an warreen Boorana jedhaman kana. Kun egaa
qabsoo keessatti qabsoo ammayyaa Oromoon sirna gadaa jalatti wal ijaaree humna itti waraanullee jabeeffateetti ka'edha. Qabsoo kanaan waraanee biyya abbaasaa deeffatee biyyattii impaayera Itoophiyaa jedhamtu tana akka amma jirtu kanatti kan teechise kanarraa ka'eeti Oromootu teechise. Kan jarri asiif achi xeebanii Teewodiroosii Maalxisiyyoo jedhan kuni dubbii sobaati. Oromoota akkanatti teechise qubannaa ammaa uummanni as keessatti qabu kana kan qubachiise Oromoodha. Gadaadhaan akkasitti qubachiise. Egaa kuni hanga jaarraa 16ffaatitti deeme amma jaarraa 17ffaa jalqaba jaarraa 17ffaatitti deeme gadaa 9 waraanee gadaa 2 immoo nagaa ittiin buuse gadaa 1 immoo baalli ittiin bulchisiise walitti gadaa 12tu hojii kanarratti hirmaatee jechuudha. Gadaa 12 kana keessaa gadaan inni dhumaa baalli kan laate Goojjam keessatti. Kana gochuudhaan egaa biyya bakka ishiin jirtu teechisee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee booddee ollaa isaa wajjin nagaan akkamitti akka jiraatu irratti hojii hojjetee sanaan darbe. Nagaa Oromoon itti fide kana cabsaniitti irra deebii jaarraa 19ffaa walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa immoo mootiin gara warra Habashaa kun uummata Oromoo kaan ajjeesuudhaan kaan mana keessatti gubuudhaan kaan harka muree hallayyaatti gatuudhaan deebi'ee lafa isaanii lafa Oromoo sana qabachuu qabe. Inni xalayaa Teewodiroos jedhama namichi. Xalayaan inni Queen Victoriaadha barreessee hin mul'isa. Lafti sun akka kan isaan ta'an biyyi inni qabachuuf jiru kun kan isaa akka hin ta'an. Kanaaf achirraa jalqaba jechuudha. Teewodiroos badii baay'ee uummata Oromoo irratti gaggeesse. Badii baay'ee gaggeesse kana keessaa immoo badiin gara jabinaan argitee lubbuu rasaasan ajjeesuu odoo hin taane maatii guutuu horii wajjin qabeenya wajjin mana keessatti naqanii abiddatti naquun gocha ilma namaatiin gama jiru gocha seexanaati kun. Kun inhuman kan jedhamu sana jechuudha. Gocha kanarraa harka muruu fi miila muruu harma muruun kun jaarraa 15ffaa keessallee Oromoo irratti raawwatteetti jaarraa 14ffaa keessattuu bara 1434 hanga 64tti bara Zar Yaaqoob jedhan suni biyya Habashaa kana gadi duule Oromoo irratti raawwateera harka muruunii fi harma muruun. Kanumatti wal qabatee dhufee Yohaannisis sanuma dabalee uummata Wallootii irratti bara 1878 bakka Dirree Boruu jedhamutti filannoo 3 kenneef Oromoodhaaf. Tokko odoon feene Oromoon amantaa Islaamaa hordofu akka Kiristaana Ortodoksii ta'u. 2 abbaan kana dide akka biyya gadhiisee ba'u. 3 warri kana lamaan hin fudhanne harkiif miilli irraa citee hallayyaatti akka darbaman murtii dabarse. Egaa murtii kanaan warri murtii jalqabaa fudhatan kan akka Mahammad Abbaa Xoofaan Nigus Mikaa'el ta'ee biyyuma sanatti hafe. Warri murtii lammaffaa fudhatan kan akka Hasan Injaamoofaan achii ba'aniitti Jimmatti galan. Abbaa Jifaar jedhatti. Kaan isaanii immoo gara Sudaanitti baqatan. Kanaaf harki miilli irraa citee hallayyaa gataman. Qabsoon kun akkanumatti qabattee deemtetti bara 1889 matammaatti duula Mahadist Movement irratti Yohaannis isaanii sun gochuuf deemu. Waraana sanarratti warri loltoota Sudaan wajjin lolanii Yohaannis irraayyuu morma muruun haaloo ba'an Oromoota Walloodha gara Sudaanitti inni ari'isan. Kun akkasumatti jira. Minilikis hin dhufee aannoleef calanqoo irratti wanni Minilik Daargeedhaa fi Walda Gabreel Abbaa Seexaan goobana daachii dabalatee godhe waanuma wal fakkaatati harka muruu, harma muruu, miila muruu sabni kun sanyiinsaa akka cituuf naggalu qaama hormaataarraa muruu fi tumuu kanatu gaggeeffamee wantoota gaggeeffame kanarratti qabsoon Oromoo ammallee odoo laafni ittuma fuftee qabsoon kun bifa walqixxaataa fi gulantaa eeggateen deemaa akka ture seenan bakka adda addaatitti cinna seenaa keessatti wanti namoonni biyya kanaan dhoofne garuu kan beekamutu jira. Fakkeenyaaf namoonni Oromoo kan Dirree Adawaat irratti duulan, namoonni Oromoo kan saniin booddee Maaca'utti duulan, namoonni Oromoo kan saniin booddee sirna abbaa lafaa sana fonqolchuu irratti hirmaatan. Namoonni immoo sirna abbaa lafaatirraa dargi nogguu dhufu dargi fonqolchuu irratti hirmaatan. Hundumti isaaniitiyyuu seenaa mataa isaanii qabu. Achirraa hoon ka'u fakkeenya bara 1906 ogguu Minilik du'uuf jedhu aangoo kan dabarse Iyyaasuutti. Iyyaasuun ilma Mahammad Abbaa Waaqooti. Iyyaasuutti dabarsee ka'ee Iyyaasuun waggaa 4 of danda'ee erga bite booddee warri Shawaa mucaan kuni Walloodhaa dhufe jechuudhani aangoo irraa mulqan.
dhugaan kana duuba jiru walloodhaa dhufuu odoo hin taane Oromoo ta'uu isaati. Mucaan kuni akka sirni Oromoo, maatiin Oromoo, abbaan Oromoo jedhutti biyya nama hawaasa wal qixxeessee bulchuudhaan kan ka'e warri kun ittiin tollee fi wanni kun kuuku gurbaa sana aangoorraa kaasan. Kana duuba kan jiru Oromummaadha. Iyyaasuun akkuma ka'een bara 1922 warri ji'oogiraafii qo'achuudhaaf Xaaliyaanidha biyya kana dhufantu jiru. Isaan barruu tokko kaanii darban dhugaa waan kana. Sanitti aansee namoonni akka Qusee Diinagdee kan isaan Abta Giyoorgis Diinagdeedhaan jechuudha. Bara 1927-28 sirni bulchiinsa Tafarii sun hin taane jechuudhaan mormii dhageessisaniini Qusee Diinagdee akka ofiisaatti du'e godhanitti qorichaan ajjeesan keessa darbe. Namoonni akka Abbaa Booraa jedhama Garasuu Dhukiifaa. Namoonni akka Baalchaa Saafoofaa sirna kana keessatti waan arganiif waan ta'antu jira. Baay'een isaanii Minilik ilma dhiiraa waan hin qabneef akka jarri kun aangoo isaan dhaalleef jarri kun immoo akka hin dhalchine isaan kolaase. Namootuma sa'aat keessayyuu immoo warra shakke qorichaan ajjeese. Tafariinis akkasuma godhe. Jalqaba bara 1936 Xaaliyaaniin biyya kana seenu qabsoon Oromoo achumaa jalqabee akka itti fufe immoo akkasitti mul'isu Oromoon gara dhihaa yookiin immoo Oromiyaa dhihaatirra jiru Western Oromo Confederation jedhaniitti hoggasuma Confederationii mataa isaa dhaabanii socho'uu jalqaban qabsoo keessa jiru jechuudha. Xaaliyaaniin illee akkuma dhufeen jalqaba wanni hojjete afaan Oromoo afaan hojii biyyichaa akka ta'u godhe. Kunis waan rakkoon achi keessa jiruu fi qabsoon sun itti jiru warri Xaaliyaan illee qo'atanii waan dhufaniif. Relatively biyyattiin koloniidhaan hin bitamne namoonni haa jedhan malee Oromoodhaaf immoo barri Xaaliyaanii bara wayyu tureeyyu. Seenaa keessatti. Kuni akkasumatti dhufee warri Maaca'u irratti Ambalaagee irratti waraananii Haayila Sillaaseen hoggaa dheefu achi bittinnaan kan akka Garasuu Dhukiifaa namoonni gurguddoon Oromoo jechuudha. Hoggaas deebi'anii manatti hin galle Haayila Sillaaseen lubbuu isaa baafachuudhaaf dheeffe. Isaan immoo daggalatti galan dhuguma biyyaaf jedhanii. Namoonni akkanaa kun gaafa deemanii daggalatti galanii qabsoodhuma wal fakkaatutti fufsiisan. Qabsoon kun hoom immoo beekame jennee ilaallu bara 1953 bara 1960 yaaliin fonqolcha mootummaa irratti godhame hundumtuu Oromoodhaan walitti qabamuu fi qindaa'uu isaatiin. Kun akkasitti darbee amma ammaatitti gaaffiin Oromoo bakka hin geenye hin deebine waldaan Maccaaf Tuulamaa kan dhaabbate gaaffii kanarratti hundaa'e. Waldaan Maccaaf Tuulamaa karaa nagaa qabsoo san gaggeessuudhaa fi uummata gargaaruudhaaf dhaabbatee wanti inni dhaabbateef sunii fi akka inni dhaabbateef akeekni inni dhaabbateef sun immoo waan mootummaa sodaachise waldaan sun akkan hojjenne laamshessuu irratti bobba'e mootummaan Habashaa. Kanarratti aaraa fi quuqqaa waan qabuuf achi keessaa immoo ABO'n hundaa'ee ba'e. Kun immoo maal nutti mul'isaa? Qabsoon gama tokkoon karaa nagaatiin deemu karaa biraatiin immoo hidhannoon maddiidhaan deemuun akka irra jiru leessanii tokko barsiisa. Mata duree tokko nutti hima. Egaa hundeeffama sanarraa ka'e ABO'n qabsoo uummata Oromoo keessatti boqonnaa yeroo kamiyyuu dorgommii qabaachuu hin dandeenye gochuudhaan uummanni akka dammaqu, uummanni akka hobbeeku, uummanni akka mirga isaatiif qabsaa'u, afaan isaatiin akka baratuu fi afaan isaatiin akka hojjetu qubeellee bocee kitaaballee barreessee uummata kanaan gahe. Qabsoon bara sana achii kaate sun bara 1993 bakka geeche jechuudha. 91 mootummaan dargii biyya kanaa badu. 93, 94, 95 immoo maaliin bakka gahe? Yeroo baay'ee biyya kana keessatti kan namoonni jedhanii ABO'n oduu homaan godhin akka bahetti kaasuu barbaadu. An garuu akka nama siyaasaa tokkootti hubannoo ani qabu maalinni ABO'n biyya kana keessatti dhaaba injifannoo guddaa galmeessisuu isaatiinis ragaa baay'ee qabuudhaan jedha. Tokkoon isinii kaasa yookiin lama. Jalqaba afaan Oromoo akka afaan barnootaa ta'u godheera. Afaan Oromoo waggaa dheeraadhaaf seerri illee irratti bahee namni lama wal faana dhaabbatee akka haasofne jedhame sun afaan barnootaa akka ta'u godhe. Lammeessoo homaanuyyuu odoon hirkatiin qubeen ofiisaa of danda'ee ittiin baratamu akka afaan kanaaf bocamu godhee dhaaba qopheesse. Sadeessoo obbo Ibsaa Guutamaa ogguu as ture san oggootii lama keessa yookiin sadi keessatti kitaaba afaan Oromootiin maxxane kitaaba koppii miliyoona 9 biyya kana keessatti facaasee deeme. Sadii jedha. Afraffaanii fi inni guddaan Oromoon yemmuyyuu taanan mirga isaatiif qabsaa'uudhaaf duubatti akka hin jennetti
utubaa hin buqqaaniif hin sochaane utubaa sibiilaa dhaabee deeme. Qeerroon bu'aasaati har'a. Guddaa galatoomi. Hedduu guddaa galatoomi. Ibsa bal'aa nuuf kennite. Anillee ibsa keerraa hedduun irraa gammade. Gaaffiin kootti aanu egaa qeerroon fincila diddaa gabrummaa muuxannoo Oromoon ganama jalqabde sana qabatee dhalachuu isaatii kan hubanne jechuudha. Kanaaf qeerroon kun yoom hundaa'e yeroon isaa? Egaa qeerroon akka lakkoofsa biyya faranjiititti bara 2011 hundaa'e. Kaayyoon ittiin hundaa'es akeekni ittiin hundaa'es karaa nagayaatiin qabsaa'ee uummata dammaqsuudhaan hiriirsisuudhaan mootummaa diina uummataa kan sanyii Oromoo balleessu irratti hundaa'e kana lafatti burkuteessuudhaan balleessuudha. Bara 2011tti eega hundaa'e booda waqtiin kun bara 2011 jechuun akka addunyaatti addunyaan waan tokko waan irraa barattee qabdi ture. Qabsoon karaa nagaa hangamta akka milkaa'uu akka danda'u fakkeenyaaf riivoluushinii biyyoota Arabaa keessa ture ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf qeerroon haala addunyaa kanaa xiinxaltee hubatteeti as baate jechuudha. Sure, sirriitti. Barri nuti irra jirruu fi jaarraa nuti amma keessa jirru jaarraa dorgommii sammuuti. Dorgommii sammuutiin immoo kan Oromootti dorgomuu danda'u hin jiru hin jedhe baay'eedhuma waan raajii natti hin fakkaatu. Sababni ani kana jedheef immoo maalinni uummanni kun uummata bara dur bulchiinsi hin turre bara dur namni waliin kabajne sanitti uummata walqixxummaa beeku, uummata nama obsu, uummata nama guddifatu, uummata kan booji'e illee lafa cabsee fi niitii fuusisee jiraachisu, uummata sirna yoomiyyuu dorgomaa hin qabne sirna gadaa ijaarrateedha. Kanaaf bara amma nuyi irra jirru kana hubachuudhaaf baay'ee rakkatu uummanni kun. Ijaa kana ta'eef odoo rakkanne karaa nagaatiin qabsoo adeemsisuun ni danda'ama jedhee waan kana boceetti gale. Duraanuu qabsoo karaa nagaaf abbaa jechuudha. Abbaadha duraanuyyuu. Wanti amma Arab Spring irratti ture suni waan nuti itti turre waan beeknu nuyiif. Jechama tokkotu jira. Waan hin kolfaa'ee jedhee gaafateedha na gurbaa tokkotu. Waan hin kolfuu jedheen jaarsisaa. Maaf hin kolfine jennaani namni kan kolfu waan hin beekne oggaatti himte. Waaqayyoon hundumaa waan beeka maalti isa kofalchiisa. Akkasi qabsoon Oromoon qabsoo durumaa itti beeka. Thank you. Hedduu ulfaadhu. Waan addaan uumne jechuudhaaf. Jaaldiiramu hedduun sirraa gammadaa jira. Bara 2014tti wayita maaster pilaaniin wayyaanee inni haaraan kun yookaan inni dhokataan kun ifa ta'u adda durummaan qeerroon maaster pilaanii kana mormuun fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa tureera. Waqtii kana irra guddaa naannoo Ambootti qofa murtaa'ee kan deemaa turedha. Kan baranaa kana maaltu isaan kanarraa adda godha? Gaaffii gaariidha. Kan duraallee naannoo Ambooti irratti qofa miti kan murtaa'u naannoo Ambooti jalqaba ka'a. Naannoo Ambooti jalqabas ka'u bakka bakkatti ciccitee immoo ka'a ture. Wanti bakka bakkatti ciccitee ka'u kun yeroodhaan isin ciccitaa bakkaan isin ciccita. Isa kanatu barana takkaatti bakka tokkotti akka tokkotti bifa tokkoon ka'e. Kun immoo maal nutti mul'isa? Guddinni qabsoo karaa nagaatiin godhamu kuni bokokni qabsoo uummata keessa jiru kuni bakka wayii gaheera dhoowuun irra jira ture. Erga takkaa dhoowaa, erga takkaa bilchaataa, erga takkaa gahaa isa santu mul'ate amma. Hin guddatee, hin bilchaatee, hin dhoowee. Gaafa bilchaatu immoo erguma takkaa bilchaata. Midhaan dura daraarte takkaas qacceedhaaf takkaaf simbiraafii jedhama miire dura akkas nu gochaa turan. Amma sun hin danda'amu. Guutumatti erga takkaa dho'aa, guutumatti erga takkaa guddatee, guutumatti erga takkaa bilchaatee amma sadarkaa namuyyuu to'achuu danda'u ooli. Kanatu adda isa taasisa jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Egaa qabsoo kana keessatti guddina qabsoo kana keessatti gumaanni yookaan ga'een miidiyaalee kanneen akka OMN, Sagalee Bilisummaa Oromoo, VOA, kaanis kanneen akka Facebook, interneetii garaagaraa kuni gumaatni yookaan qoodi isaan qaban akkamitti ilaalama? Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Egaa language is power jetti warri dhiyaa kuni. Media is power. Yerootti jennutu kanaama. Qabsoon kun akka jalqabamu, akka guddatuuf, akka daraaru qeerroon Oromoo gahee guddaa taphatu malee qabsoon kun akka wal ga'uuf akka dhaga'amu kan godhe miidiyaalee kana. Kanaaf miidiyaa asirratti maqaa dhoofte kana OMNs, Facebookis, Sagalee Qeerroo Bilisummaati. Hundumaaf weebsaayitoota garaagaraa hunduma isaaniitiifuu kabajaaf dinqisiifannaa addaa kan qabu. Weebsaayitoota kanneen akka gadaa.com, bilisummaa.com kan maqaa dhoofne kan maqaa dhiisna dhugaadha jedhafi. Ayyaantuu. Wanti isaan gumaata guddaa qaban wanti isaan achi immoo uummataaf dabarsan
wanti isaan immoo uummatarraa fuudhanii kan biraatti dabalatu. Kun hundumtuu gaheen isaan taphatan as keessatti gahee hamman hunda jedhamee tilmaamamu miti. Biloogaroonni ijoollee Oromollee hedduu maddaa jiran. Exactly. Baay'eetu maddaa jira. Barreessitoonni hedduutu ka'aa jira asirratti. Even Hedduu jajjabeeffamullee qaba. yeroo itti namoonni wantoota kana qofa araadanillee wanta kanatti bobba'anii dubbisan. Kun hundumtuu dinqisiifannaa addaa kan qabaaf gahee guddaa taphatan. Ayyaa ulfaadhu. Fincila diddaa gabrummaa qeerroon bilisummaa gaggeessaa turte kana qabsicha unutu hoogganaa jira jechuun biraandii qeerroo fudhatanii faacha qeerrootiin geeraruu kan barbaadan argaa jirra. Qeerroon isaan kana akkamitti ilaala? Kan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Qeerroon qeerroodha. Jarreen kaan adeemsa mataa isaanii qabu. Qeerroon adeemsa mataa isaa qaba. Isa ammaa kanaaf qaamni kamiyyuu qeerroodhaa ol abbaa ta'uu hin danda'u. Maqaa qeerrootis namni biraa fuudhee ittiin waa afarsuu hin danda'u. Kana qeerrootu godhe. Qeerroon immoo homaaniyyuu miti kan dhiibamte kana goote. Qeerroon waan biyya keessa jiru ijaan waan argitu waan ta'aa jirturraa ka'uudhaan qabsoo kana garanatti tarkaanfachiifte. Qabsoo bilisummaa Oromootu dhale jechuudha. Kanaaf Oromoo keessa waan jiru cunqursaa Oromoo santu qeerrooyyuu dhalee qeerroon immoo cunqursaa san fuutee kaatee qabsoo amma finiine kana kan daraare kana kan bilchaachaa jiru kana qeerrootu kaasee qeerrootu xumura. Mootummaa wayyaanee qeerroo kana duuba ABO'tu jira jechuun fincila diddaa gabrummaa uummataa kana shororkeessummaa wajjin wal qabsiisuuf yaalaa jira. Kun akkamitti ilaalta? Egaa Yookaan akkamitti ilaalama? mootummaan kun yeroo baay'ee hoggaa waan ta'uuf waan godhu dhabe waanuma hundumaa kaasee ABO'tti achi dhoobuu barbaadas dhoobaa jiras. Kun immoo yeroo hundumaa jechuudha. Amala hattuuti wanta akkanaa. Hattuun ofumaa yaadee dhaqee hateetti hoggaa qabame ebeluu kanatti ebeluu sanitti maqaa nama diba. Mootummaan kunis akkanum pretend godha waa wayitti fakkeeffachuu dadhabbii isaa wayitti qabachuu keessaa immoo dadhabbinni gama uummata guddaa kana uummata Oromootirraa irraan gahame hoggaa uummata Oromoo dadhabe uummata kana laamshessuudhaaf yeroo hundumaa waan uummanni kun kaasee fi waan uummanni kun gaafate ABO'tti dhooba. ABO'n qeerroo amma kana duuba hin jiru. Qeerroon akka qeerrootitti waan hojjete qaba. ABO'nis akka ABO'titti waan hojjetu qaba. ABO'n qabsoo karaa deemsisuu qaba. Qeerroon karaa deemsisuu qaba. Kanaaf kuni kanuma qeerrooti warri faranjii maal jetti seete? Taste the bitter jetti yookiin immoo waan hadhaa'u kana sirriitti dhandhamii. Taste the bitter, taste the reality jetti. Kana isaanumti fudhachuu qabu. Qeerrootu kaasee amanuutti irra jira. Waan qeerroon gaafatti deebisuutti irra malee kan biraatitti harkisaniitti dhoobuun kuni karaa naman deemsisuu, karaan ganda duuba naman dabarsu jennaan. Dubbiin kee baay'ee bilchaataa fi ulfaataadha. Qaamonni gariin ammoo qeerroon hoggansa hin qabu jedhu. Isaan kanaaf deebiin kee maali? Qeerroon hoggansa wanti hoggansa hin qabne hin jiru. Qeerroon yoo hogganaa qeerroota hoggana. Kanaaf hoggansa caaluu qaba qeerroon. Hoggansi immoo otoo hin jiraanne takkaatti waan akkana fakkaatu kutaa Oromiyaa guutuu Oromiyaa jechuun biyya kutaa kana guututti halkan takkatti sa'aatii takkatti waan akkanaan argitu saniyyuu hoggansa baay'ee abshaala hoggansa baay'ee barate hoggansa baay'ee ciccimaa egaa kanatu keessa rarraaba qeerroo keessa kanaaf hoggansa doon qabaanne akkamitti hojjetame hojii bilchaataan kana fakkaatu hin hojjetamu. Even ijoolleen karaa nagaa bahanii daandiillee otoo hin cufiin hiriiranii taa'an. Dhagaa odoon darbatiin daandii odoon jefin tokko gaa biraa du'e anas na ajjeese deebi ammallee odoon sodaatiin fi odoon rifatiin tanitti deemu. Waan addunyaa dinqisiise. Hoggansa. Qabsoo karaa nagaa adeemsifamaa jiru kana addunyaan hedduu dinqisiifachaa jirti. Bakka tokko tokkotti daandiillee akka hin cufnetti hiriiraniitii gaggeessaa jiru. Ta'ee jedhanii qabsoo karaa nagaa kana faaluuf yaalii ergamtoonni wayyaanee gootu akkam ture? Yeroo tokko tokko hoggaa waan gootu dhabdee yoo ol kaachuu dadhabde gadi kaadhu jedha. Jaasotiin tokko tokko amma qabsoo kana to'achuun waan dadhabamee fi yoo danda'ame maqaa balleessu. Yoo danda'ame karaa inni deemu san kutanii dhaamsu. Yoo danda'ame kanarra darbuudhaan erga akkuma amma gochaa jiran kana rasaasanillee dhaanii bilook gochuu kanarratti kan isaan bobba'an. Salphumatti maaliin jedhaanii waan isin gochaa jirtan kanatti aduun dhiitterti yoo dandeessan meeshaa alatti afattan daddafaa galfadhaa hin jedhan. Kanuma dhaamsii sagalee qeerroolee
Kanuma dhaamsa ati dhaamte kana nuti illee kunoo geessisnee jirra. Ayyee. Saboota qabsoo Oromoo kanarraa sodaa qabantu jiru. Isaan kanaafuu maal dhaamta kanuma wayyaaneef? Waan tokkoon dhaama maal seete qabsoo amma qeerroon geggeessaa jiru kuni qabsoo siyaasa impaayera biyyattiiti malee qabsoo jibba sabaati miti. Dhugaadha. Kanaafi qabsoon kun qabsoo sanyii irratti hundaa'ee miti. Qabsoo kana keessatti nuti siyaasa malee uummata miidhuu miti kaayyoon keenya. Kun immoo duudhaa fi safuu Oromoo keessa waanuma jiru. Yoo kana barbaanne fakkeenyaaf nama waan tokkoon kaasa amma. Yeroo baay'ee mootummaan wayyaanee Oromoof Amaaraa walitti buusuudhaan kan lubbuu isaa dheereffachuu barbaadu. Odoo Oromoon dhuguma Amaaraa miidhuu barbaade Amaarri lakkaawamee galmaa'e Oromiyaa keessa miiliyoona 7.5 jira. Kanarratti dhagaa takkitti hin darbanne Oromoon. Kanaafi egaa kun Tigiroonni jiru sabni biraa baay'eetu jira Oromiyaa keessa. Oromiyaan bakka sabaaf sablammoonni biyya kana hedduun keessa jiraatu. Dhagaa irratti hin darbanne nama kamirrattu. Sabaan adda foo'ee sanyiidhaan adda foo'ee. Kanaaf qabsoon keenya qabsoo siyaasatti malee qabsoo sabaati miti. San gochuun odoo barbaadame arma duraayyuu gochuun hin danda'ama ture. Kanaaf isin sodaatinaa dandeechan dhufaana hiriirati siyaasa kana mormaa siyaasni kun isinis cunqursaa jirannaan. Kana jechuudha jennuun qeerroo bilisummaadha. OPDO'n maaster pilaanichi hafeera jechuun ibsa baasteetti. Ibsa kana qeerroon akkamitti ilaala? Gaariidha baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Jalqaba qaamni booji'ame kan isa booji'e san tajaajiluu malee karooran baasuu fi yaadan yaaduu fi ejjennoon hojjetuudha. OPDO'n qaama booji'ame. Kanaaf isaan amma mirgi isaan qaban dirqamni isaan qaban warra TPLF tajaajiluudha. Bakka isaan dhaqaa jedhanii dhaquu bakka isaan dhaabbadhaadhaan itti dhaabbachuu kana maaster pilaan irraa homaan qabu OPDO'n. Hin qo'achiisne hin qo'anne. Kan OPDO'n jedhee taqanaajee katamaa pilaanidha. Inni immoo maaster pilaanii jechuun miti. Maaster pilaanii kan qo'achiise bulchiinsa mootummaa federaalaatti kaantibaa magaalaa Finfinneetii fi mootummaa federaalaatti erga takkaa mootummaa Faransaayiin deeggarame mootummaa magaalaa Liyoontuu maaster pilaanii qo'achiise. OPDO'n hin beeku yoo akka qo'atameeyyuu maaster pilaanii. Kanaaf maaster pilaanii dhaabus itti fufsiisus hin danda'u. Itti fufsiisaa jedhaman itti fufsiisu. TPLF isaanitti dubbate. Dhaabsisaa jedhaman hin dhaabsisu. Gaheen isaanii kan hammana. Gahee nama booji'ame tokko. Gahee nama booji'ameeti. Garuu wanni tokko waan baay'ee si ajaa'ibu sa'aatii kanatti OPDO'n daabboo taate daabboo difoo. Difoon karaa jalaa sitti boba'a. Karaa olii sitti boba'a. Argite akkasuma taate amma. Asii uummata gubaara. Achi immoo gooftaa isaaniitti TPLFitu gubaara. Bakka seentu dhabdeeti. Nu maaster pilaanii dhaabsisneerra. Dhaabsisuu hin danda'an hin soogduu ennaan immoo. Sanumaa'uutu ta'es caffeetu labsuu qaba moo isaantu labsuu qaba ammallee? Otoo ta'e immoo caffeetu labsa. Otoo ta'e. Sana achis immoo gaaffiin Oromoo gaaffii maaster pilaaniiti moo gaaffii abbaa biyyummaa? Gaaffiin qeerroon qabattee kaate nama akka duraan ibsitetti gaaffii ganama warri keenya qabatanii ka'an san achi keessaa dhalate. Eega san ta'ee gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaati jechuudha. Gaaffii tarii gaaffii walabummaa fi gaaffii bilisummaati. Waan baay'ee si ajaa'ibu. Isaan har'a maaster pilaanii kana. Maaster pilaaniin kun waggaa 2 duras jalqabameera. Akkanuma Fincilleetti kaanan yeroo dhafaa turuudhanii san dhoksanii irra dibanii darbanii waan biraatti ce'an. Dhugaa. Nayyaa dadhaabaan duulaallee gara Amboo kanallee dhaqee hafeeyyuu jedhee yeroo bara hafuusaa labsee barannees. Ammas taananii maaster pilaaniin kun fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaa amma irra jiru kana maaster pilaaniin immediate koozii ta'e malee hin kaasne. Gaaffiin keenya gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffiin keenya gaaffii Oromoon lafa isaatirra hin buqqeen jedhuuti. Gaaffiin keenya gaaffii qonnaan bultoonni Oromoo naannessaa Finfinnee jiran lafa hin dhabiniiti. Waan tokko sii kaasa. Bara 1997 yookiin 2005 yeroo filannoo biyyoolessaa TPLF'n gaggeeffate kaantibaa Birhaanuu Dheeressaa kaantibaa magaalaa Finfinnee ta'ee muudamu ganda qonnaan bulaa 19tu naannessaa Finfinnee kana ture. Waggaa 10 booddee bara 2015 gandi qonnaan bulaa 19 kunuyyuu hin jiran. Uummanni isaatis hin jiru, gandi sunis hin jiru. Achi durattis wayina jedhamti. Achi duratti bara Haayile Sillaasee keessas kan Baaleetti godaanan hin jiranii karaa Saaris kana buqqaanii naannoo Saaris meesan na yaadachiisa. Siifin kaasa. Gandi 19 kun eessa dhaqanii jennee olaallu uummanni odoo homaan argatin irraa fonqolfame lafti isaanii immoo industirii zooniidhaan qabame. Walakkaan immoo uummata Tigraayitti lafti itti dhiphatetu kondominiyeemii irratti ijaarratanii itti galan. Uummanni suni ijoolleensaa
maatiin isaaf sanyiin isaa bakka jirullee hin beeknu kan keenya sana. Kun immoo seenaa keessatti maaliif wal fakkaata? Jalqaba Finfinneen naannessaa amma Finfinnee jedhamu kanaa fi naannessaan amma Gulallee jedhamu kun gosa torban obootii fi gosa Gulallee kanatti irra jira. Warri har'a naannessaa kana keessoo torban oboo buqqa'ee amma Adaamaa keessa kan jiru kun naannoo Mojoo kan jiru kun torban obootti asii buqqa'e. Walakkaan Baalee jira. Kaan Arsii jira. Kaan Iluu Abbaa Booraa jira. Kuni seenaa keessatti konkolaataatiin buqqisanii geessan jechuudha. Hin feeneyyuu hin ari'anii akkanumatti uummanni akkanumatti Oromummaa isaatiin Oromootti hidhateetuma deeme malee oduu akkas godhan yoo kabajaa'u sun immoo akkasuma goone kan itti dhufan rasaasan dhahaa kaan buqqisanii ari'an asii. Amma immoo uummanni fakkeenyaaf dugdaa keessa qubatan jiru. Dugdaa Booraa. Uummanni naannessaa hoolotaatii fi akkas naannessaa burraayyuu kana darbanii immoo asii achi siqanii qubatan jiru. Uummanni sun har'a immoo maaliin buqqa'ee? Oomishaa baabootiin buqqa'e. Har'as hoo sadaffaa buqqaate jiru uummanni Oromoo. Mee gosti Oromoo naannoo Finfinnee kanarraa buqqaate maali? Gulallee? Gulalleen jira. Galaan jira. Torban oboo jira. Warreen kuni hundumti isaaniitu buqqaanii gara deeman. Fakkeenyaaf amma Galaanoo fudhatte kan sirba qeerroo keenya beekamaa Caaluu keessatti Galaan Finfinnee Marsee kan jiru kuni warra gidduu kana buqqa'ee achi siqe. Torban oboo asis jira amma walakkaan sanaan isaa Finfinnee kana. Amma Adaamaatti diriiree jira. Gosti Gulallee asiin achi karaa lafa tufaa munaa kanatti achi citee jira. Asii buqqa'ee jechuudha. Kanatti asii ka'e. Kanaaf kun quubsaatiin na deebi'ee jira. Egaa fincilli diddaa gabrummaa bara 2016 irraa eegalee gara fincila xumura gabrummaatti ol guddateera. Kun hiika maal qaba? Maaltu jira seete addunyaa irratti? Political stagnation fi political progress kan jedhamutu jira. Sadarkaatti jalqabe sanumarra yoo handeemu ta'e stagnation yookiin immoo bakkuma jiru dhaabbachuu fakkaatti. Yoo akkanatti akka jalqabe sanitti immoo sadarkaa guddifachaatii deemi kun progressidha guddina isaa mul'isa. Kanaaf bara 2011tti diddaa gabrummaa ture. Waggaa 4-5 booddee xumura gabrummaa ture. Kanaaf kuni guddina siyaasaa addunyaa keessatti guddina baay'ee ariifataadha. Baay'ee ariifataadha. Kuni akka walii galaatitti maal nutti mul'isa? Tokkummaa kan nuti jechnee waggaa dheeraa irratti hojjetaa turre suni tokkoomuusaa kan dhugaadhaan nutti mul'isudha amma. Tarsiimoon dabalataa qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gargaaran kan Oromoon itti dabaltee adeemsisuu qabdu maalidha? Waan laman sii kaasa. Kutaa itti aanutti qabannee dhiyaanna. Galaan Finfinnee marsee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan Finfinnee marsee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Gugungumsiisaa lolee qeerroon koo qeerransa koo kaabaa kibbaa wal waame baadiyyaa wal waame arfaasaa ji'a caamsaa qorra isaattiin deemanii Gabrummaa lammii fitee cal jedhanii ilaalanii cal jedhanii taa'anii
cal jedhanii ilaalanii. Kero leli, alela leli, murata kaya leli. Alela leli, wabisa bakero leli. Alela leli, wabisa bakero leli. Muditi sinara gaditi tigawe, anogo tabiya kero ko fanawe. Alela leli, murata kaya leli. Kandina sodate kapsora debinet, iri mangota kero biya kate. Alela leli, wabisa bakero leli. Galasa nagasa chali mormalawet, iri biya kate marchista kajawet. Alela leli, murata kaya leli. Talake radina golatu kate, malin tagaf toko yobine sinyate. Alela leli, wabisa bakero leli. Shimala dakka danke rondi nadawet, baktera fuwayu erot kenikawe. Alela leli, wabisa bakero leli. Alela leli, wabisa bakero leli. Alela leli, murata kaya leli. Alaganu same firasati blatu kero borana ramali lolta yabe. Gadalo lakane. Kamakan lale biya Kenya katu keran sicha shawa mali lolta yabe. Shimadu mantane. Anura biya kofin binne samani gota si bali mali lolta yabe. Magado lakane. Burayu sabbata galani kani kero walla garra mali lolta yabe. Ibodo lakane. Afaan kee faadaa kee balleessuuf ka'anii qeerroo gujii girjaa maalii lolta yaabbe. Gadalo lakane. Eessa nu beelesse ofii kuufee nyaattu qeerroo iluu gubbaa maalii lolta yaabbe. Gadalo lakane. Gadee lammii gantuu gurgurtu biyya ishee gooticha karrayyuu maalii lolta yaabbe. Awweelo lakane. Ejjitee yaadiin akkana saasu walloo kamiseerraa maalii lolta yaabbe. Gadalo lakane. Dubbii dhoksaan qabne galtuu galaafannaa qeerroo waan bararraa maalii lolta yaabbe. Shaamoolo lakane. Gantuu Oromiyaa alagaadhaaf laattu qeerroo waan argeerraa maalii lolta yaabbe. Mancaalo lakane. Utuu biyya qabnu kan biyyaa na yaasu qeerroo jimma keessaa maalii lolta yaabbe. Tuutaalo lakane. Qeerroo dadammaqii ka'ii wal kakaasi biyyaaf kan dhaabatu wabiin lammiisi. Qeerroo lolan malee gabrummaan hin dhuftu bilisummaan dhiigaaf lubbuu malee nuftu jabaattu yaa qeerroo. Baroode Oromiyaarraa kunoo goonoo baroode. Baroode Oromiyaarraa kunoo qeerroo baroode. Baroode Finfinneerraa kunoo goonoo baroode. Baroode Finfinneerraa kunoo qeerroo baroode. Goota Oromoo leencaatti rimaaf sodaata sagalee isaanii fagootti sodaata. Baroode hamboo keessaa kunoo qeerroo baroode. Jagna ilmaan gootaa saafaa keessa kaata diina lammiisaarraa fayyaa qabeenyaata. Baroode gimbii keessaa kunoo qeerroo baroode. Aduu saafaa keessa hin tuqin kanniisaatti qeerroon akka baasa shaanfoon diina raasaa. Baroode naqamteerraa kunoo qeerroo baroode. Akka abbaa kee duri shaanfoon itti duulitti reeffa diina keetii waliirratti tuuli. Baroode Adaamaarraa kunoo qeerroo baroode. Bobokkisaa dhufee woboo wobbii saba diina qawwee miti harkaan fiigee qaba. Baroode Horroo keessaa kunoo qeerroo baroode. Dhiirri lafa guutee humni gaara ba'u jagna lubbuu laatee lammiisaaf dhama'u. Baroode Mi'eessorraa kunoo qeerroo baroode. Kottaa ilmaan gootaa qabsoota qajeelutti lollee injifannee gantuu haa aleelutti. Baroode Meettaa keessaa kunoo qeerroo baroode. Baroodee waliin soorraa kunoo qeerroon baroode.
Burraayyuurraa kunoo qeerroon baroode Shiroo keessaa kunoo qeerroon baroode Finfinneerraa kunoo qeerroon baroode Sulultaarraa kunoo qeerroon baroode Burraayyuurraa kunoo qeerroon baroode baroode Oromiyaarraa kunoo qeerroon baroode baroode Oromiyaarraa kunoo qeerroon baroode kunoo qeerroon baroode kunoo qeerroon baroode kunoo qeerroon baroode. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaatu ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu waggaa wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.